أنا Jamsi يا doktor keenya dhaamsi anillee kaachuu barbaadu miidiyaa OMN caalallee wallaahi ammallee rabbi si haa dabalu atuu miidiyaa caalu. Miidiyaa OMN amma irra wallaahi FB fi gartee tuktukii keetu caala asli waan kana abbummaadhaan miidiyaa kamuu gara FB'tillee yoo ati nu dhufte ustaazonni biyya jiran raayyaa fa'allee namni fiduu danda'u si akkallatti waan kana situu waan fedhee gochuu danda'a waan fedhee dhiisuu danda'a. Ustaazonni biyya jiran dhaabboleen biyya jiran yoo waan biraa dadhaban barreessuu qaban waan kanarraa gabbaanii dubbachuu akka qaban dhiibbaa irra godha keessallee gartee warri dhageettii qabdan hundi keessan ustaaz raayyaa fa'allee sagalee nuu kaayafi keessallee dubbisa ol bayaa viidiyoollee hojjadhaa yaamicha nuu godha. Nuka barbaannu irra deebinee akka dhalataa biyya saniitti ka'iyyataa jirru sagaleedha. Rakkinni uummata keenyaa akkuma rakkinna Wallaggaa akkuma rakkinna Wallootitti mootummaa bira dhageettii argatee qarqaarsi godhamu kunis karaa seera qabeessan nageenyi bu'ee akka ga'u barbaanna. Malee qarqaarsa hannaan ga'u hin barbaannu qarqaarsa uummata keenyaaf furmaata hin finne hin barbaannu. Qarqaarsi nu barbaannu sagaleen uummata kanaa dhagahamee rakkoon uummata kanaa beekamee qabaataa biyya sanii bira beekame beekaa biyya sanii bira beekame guddaa xiqqaa biyya sanii kan biyya alaa bira beekame addunyaan tun dhageettee jechuudha. Fannoo diimaa barbaaddi sirqam fannoo diimaa kanaaf kana hunda akka argannu nama kamuu ka sochoosuu danda'u ka humna itti qabu tokko sii aslii kiyya. Sochoosuu dandeetta inshaallah rabbiin si haa gargaaru ammallee humna tanaa olii rabbi si haa kennu ta duniyaa ittiin tooyattu. Gadi bayanii ustaas raayyaan fa'a barreessuudha qaban dhimma uummata kanaa dubbachuudha qaban rakkoo uummata kanaa tokkoon nama dhageettii qabu barreessuu dubbisuu danda'uu qaba. Gaafsani nu ka uummanni keenya furmaata arganne jennu malee tiriyeena feeta yoo guurtan maallaqni hiikaa takkan qabu haga sagaleen uummata kanaa dhagahamee hin jennetti. Kana dhaamsi kiyya galatoomaa ulfaadhaa rabbiin gartanii jazaa teessan jaannatal firdoositti haa deebu as gubbaa miti. Naajiraadha ulfaadha nama folchaa odoo gongore. Eno usme galgalaan kadeemtu eno abdii hukume egumarra. إني يروح akkas galatoome soonni waan dubbatin gadi buusuu keetiifi wallaahi galatoome asliiki ani nagarree jechuun ganama wayitii reedii waliin haasoftu si bira ture ka'eetiin eegasiin booda achi jalaa bahe dalagaa irra ture amma sheer natti godhanii jennaan sheerii wayitii gadi tuqee laalu mana kan keetitti na ergee walumaa gala wanni argaa jiru waanuma gargaarsa hawaasa kanaati galatoomi manni hedduun ammootuu dubbate wanni jechuun nama ala dubbatanillee wanni nama ala kanarraa ol wayii wanni dubbataniitti namaallee ibsanillee waan jirutti hin fakkaatu ammoo wanni guddoon jirtu namoonni waan kanaaf jecha of qabanillee hin jiranii akkuma obboleeyyan keenya dubbatan hawaasni kun dhugumatti mallaqni hin dhumata gargaarsa yoo godhani gargaarsi ni gargaaramaa hanga yeroo isaan jiraachisa malee umrii guutuu isaanii yookaan jijjiirama jiruu keessatti waan isaanii fiduun fakkaatu ummanni kun yoo qubsuma gaarii teessuma isaanii irratti waan qabanii yoo dalagatanii xiqqoo qaban san yoo irra qotatanii bocatanii silaa nagaan jiraatan tasgabbaanii yoo jiraatan turre bareeda. Nama waan nyaatee buluun dhabu osoo tasgabbii qabaate wanni nageenya dursu hin jiru beektaa asli kiyya. Wallaahi. Hiyyummaan ammootu nuufaara yaa miti. Hiyyoo mataatu masgeen. Nullee biyyaan baadufne malee ummatuma hiyyummaa keessa dabree argannu nyaataa dhabnu qooqa bulaa ummatuma argiteerta tarkaanfii san keessa dabree asgeen. Har'allee ummanni waanuma sanitti jiraata. Nageenyi jiraannaan biyyee lafaallee nyaatee bula beeki barnamni kun. Nageenya dhabamutu ummata kana nagaa dhoorgee wallaahi nagaa dhabuu caalaa wanni si jibbisiisu wanni si gaddisiisu illee hin jiru. Sunachi ammoo ummanni yeroo dhimma gargaarsa ariifachiisatti hajamu kana akkaawuntii amma danda'ameen isinillee mana kan keessatti na fakkaata. Yeroodhaan qopheessaa ijoolleen ammatti keessaanillee uf qabanillee hin jiranii nama doolaara 500 uf qabee jira yeroo ammaa kana keessatti gama zelleetiinillee nama zelleen itti argamullee qopheessaa gama kaashaappiitinillee nama kaashaappiin irra ergamullee Usmaan hin beeysaa. Usmaan kami? Usmaan mucarraan anaaf nasree giiftii kana tokko.
wallahi hin beeku TikTok ani keessani odeeffannoo isaa keessaan na ergitaa hin beeku ani. So akkasi gootaniitiin akkaawuntii biyyaallee qopheessa. Nama biyya kana taa'ee biyyattillee akkaawuntii biyyaa qabutu jira. Birrii biyyaa erguu danda'u. Nama yoo argiteerta doolaara yoo erguullee hin barbaanne birrii akkaawuntii biyyaa keessaa qabuun kallattiidhaan gara birrii akkaawuntii biyya saniittillee erguutu jiraachuu danda'a. Waan kana irratti hojjedha inshallah rabbi isin haa gargaaru. Rabbi nu hunda haa gargaaru. Hawaasni kun nu akka hawaasa kanaatitti nama gargaaruu keessatti qooda guddaa qabna. Shoora guddaallee qabna. Xiqqoo bakkitti hanqinni jiru gargaaramuu keessatti baay'ee gadi bu'iinsatu jira. Dhugaa yoo ka dubbannu taate gargaaramuu keessatti baay'ee hanqinatu nu mudata. Uummanni kun gargaaramee tabbaba'uu hin danda'u. Asli. Gargaaramee bakka isaa gahuu hin danda'u. Tole. So Inda gamami sagal. kana godhi siin jedha hedduu ulfaadhu. Hedduu galatoomi. Kaafiyaa Kanarratti haa hojjennu jireenya inshallah yeroo yartuu keessatti siin jedha. Kanuma aslii kiyyataan ammootu guyyaa gaafaa namuuf qopheessaa keessumaa namoonni Ameerikaa keessa jirtan biyyoota Ameerikaa keessa jirtan doolaarri takka birrii biyya keenyaatti gaafa jijjiiramtu horii guddaa taati. 120 wayi taati. Isiin sun ammoo hawaasa biyyaa ni tajaajilti. Doolaara 50 yoo of qabde 100 yoo of qabde ammootu waan guddaa taati sababbii ta'eef. Doolaarri takka maatii tokko bishaaniin obaafti dheebuu hin boofti bishaan. Akka ajaa'ibaati. Akkas. Sanarratti haa hojjennu galatoomi. Doolaara shayyoo booda iraata bishaan hin danda'a maatii tokko. Akka ajaa'ibaatitti. 50 ammootu yoo narraa baate anammiitu beeki bar waan namuu beekuu qabu. Doolaarri 50 yeroo dalagaa takkaan argadhutu jiraachuu danda'a. Doolaarri 50 anammiitu ammootu isaaniif faayidaa guddaa taati beeki bar. Birrii 5,000 taatee gaafa isaan bira geette faayidaa guddaa isaaniif taati. Akkasitti hubadhu. Yoo 50 kennuu hin dandeenye doolaara 50 kennuu irraa of hin sodaatin. Doolaara 5 kenneetiin natti kolfan jettee ofillee hin qaanfatin. Because doolaarri 5 gaafa achi geette horii guddaa sababbii taatuuf kaashaappii zallee akkasumas horii gama biyyaatiin illee ergu yoo taate bifa saniin akkaataa kanaan hawaasa kana bira haa dhaabannu. Hawaasa kana haa baraarru amma danda'ame takkaan jechuu barbaada galatoon. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Eenyuun ka mana keessa badee haasaa ture? Dubbadhume. Halloo. Adda Rashida. Ati Abu Rashida je mallaat Adda Rashida. Akkamina jirta dura nagaa leenjana. Nagaa fayya. Adde maqaa kabajaati bar. Haboo jedhure. Obboleeyyan keetiin akkas jaani bar haadha haboodha jaaniiti. Akka taatu waan na dhibee jira. Oromoo warri as keessa jirtan akka gaariitti ni dhageessan na fakkaata. Nuti uguunni fi beelti takka nu buute nama gabbahee hawaasa kana akka gaariitti boocee bacaqsu ni dhageessan ni agartan sagantaa adda addaa baafatee. Amma ani wanni na ajaa'ibe manguddootamii gabbahee ati malee nuun taatu jechuun ni jira. Ifumaafi jechuu jiraame mana ni qabnaa banaa gargaarsa ni goonaa akka ajaa'ibaatti ka godhu eenyu Oromoo kabeela eenyu Oromoodha. Kutaa fedhirraa haa ta'u maaliifi amma akkana kun Liibiyaadha marreedha kottaa isin gargaarradha aboo rabbi sodaadhaan nu gargaaruun turre nutiitu gargaarsa baafata harka xiqqasha suuta nu jalaa fuudhii jechuun akkamiin namni dadhaba maa cinaa deemam asli inni nyaataa miti inni fixaa miti akka amma inni achirraa wacu sanitti maaliifi mana dahabaatti hin jaarran rakkoon qabnu keenyaa ennaan ati nuun himin kan waatuu fi kan qabuu fi kan tolchu. Ani Mubaarak Musammaatiif kan hin dhaamsa kana dabarsu. Rabbi sodaadhu ijoollee teenyarraa gad dhaabbadhu nutuu si dhiisutti hin jirru. Dhaabbadhu guutuu hawaasa keenya gun beelonni nuti nurratti hin sirbin deebitee ammallee dhuftee ani dur qabuun tureeti isaanii maarreen anjii kunoo kottaa gargaarradha. Nama si gaafatee wallaale. Dura dubbii isaa lafa kaayaa mana keebanii dirqama qabdaa. Mana makkii banaa nuti bakka labeensa malee hin buufnuuli. Akka hawaasatti hin buufnu akkam? Hin buufnu. Adda Rashida ati mumeen abbaa faadha waliin jechaan turre maa? Lekkiidha. Kijibaa miti. Afaan isaa waliin qabatee dubartii osoo hin arrabsin dhaggeeffadhu waliin jenneeti. Ani ana jeeniyu. Maal? Nama nagaaniin dalaga jiru afaan isaa akka ammaa kanatti lagame kan bu'in harki isaa bakka dhibban qabatin dubartii akkanatti hin xiqqeessin. Ilmooti jirtaanaan rakkoon qabuuti afaan hin qabu. Abdii, thank you so much. Kanaafuu galatoome abdii.
Kanaafuu ati aadaa fi ilmoo waliin jechuu akka ajaa'ibaatitti haadha teenyaadha miskiinaatii fi abbaa miskiinaa. Maarra ilma keessaniin gorfattanii maal gootanii miidiyaa irratti ilma keenya miti galatoomii ilmi kee siif hadooda ilmi kee si kabajaa ilmi kee hawaasa isaa jalatti mataa qaqqabata. Akkan hawaasa xiqqeessee ilma naan ta'u shamarran xiqqeessee ilma nuun ta'u ammallee adaba godhatee taa'utti hin jiru bara. Goda biraa qotu jira. Gattaa'ii, nu dhiisii, keessaanillee gorsamee dadhabame. Keessaan gorsa. Isintu dhaqee boo'ii jira asli wayiin sin gaafadha. Isintu nuti hin dandeenyu. Nu guurii jechuun jira. Waan na daran. Laa an akka asliititti nama abbaa fedhe gargaaruu danda'u. Nama na jaalatu baay'ee qaba, hordoftoota baay'ee qaba, namallee gargaaru, nama ergu. Allahu alam ani yoo sobuu baadhe jarumayyuu gargaaruun oolu natti fakkaata. Dogoggoruu yoo baadhe mubaarak imman kunuu tarra dhukkubee waan gargaarsa kadheef natti fakkaata. Hin beeku ani alaa kulli haal. Ani laal waan namaa godhe nama dubbachuu jaalachuu illee miti. Hin dubbannu Oromoon hin dubbannu. So garuu immoo isin anaan irra walitti saahibaa achumatti yoo saahibuma waa'ee Oromoodha. Si nama rakkataa ka isa bira dhufee isa gaafatu malee saahibummaan biraa tan jidduu jirtu akkami gaa'oo. Saahibaa isinii achumatti osoo fixainatti tola. Akkattu maqaan kiyyan tolu aslitu shiree natti erga minaamin jedhamaa waan jiruuf ani danda'u. Khasiyee ati ka ergitan jiru jechuufin ol ba'ee baratee eenyu ergita? Ani nama ergu tokko hin qabu, nama ergu hin qabu garuu na lakkoofsa walii qabdanii narra walii dhiyaattanii ummaatiin jedhaa ture ilma kiyya jedhaanii turte achumatti yoo fixan natti tola akka mataa kiyyatti. Akka maalii odeessitaatis umma maaliitii naa himta umma miskiinaati ani wayiin gargaare malee wayiin dhale sinjee adaban qabdu kam dubartii arrabsiin jeeri dubartii beeyti hawaasa waliin tumiin jee. Atama dubbii dhiistanii dhugaan baana. Ani maal beektaa? Ina maaltu jira beektaa? Asli dubbii kana qofla keessaa dhiisi. Hawaasa Oromoodhaa gargaaru hawaasa gargaaru. Manni keessan banamuu qaba. Tana qofa jala sarara. Ammaas akka deengadda hawaasni Harargeedhaa jeequmsa gurguddaa keessa fidetti arrallee gabbahee dubbachaa jira. An Oromoon tana agarra Oromoo bal'aadhaan jaan. Ijoolleen teenya taanoo warri isa jala deddeemtanii gartee dubbii hafarsoo jirtan Oromoo teenyarraa dhaabbadhaa shamarran keenyarraa dhaabbadhaa isinin jenna. Galatooma agaruma ati fayyaade. Kun waa tokko jira ka Adde Rashiid waa tokko jira. Aldeebi waa tokko jira. Manni kee yoo gubate situ iyyee an dhufee sirraa dhaamsaa bara. Akkas. Amma reengadallee wanni anaaf ijoollee hedduu walitti buuse ana afaanuma takkitti saroo afaanuma takka aboo nuti hundi Oromoodha rakkoon uummata kanaa nu dhukkubsa hawwata keenna abboota keennan dhugaadha. Gaadaameessa kana keessaa makiitu dhalate isis sagalee ta'aa ture manuma isiititti eegalame achitti haa xumuramuu jennaan gareen bira naxamade dhugaan dhugaadha jechuudha. Akkuma kakaleessaa san akkas ta'e kaarraa kun immoo feemasii asirra jiran kana hunda ganda sanitti namni dhiyaatu ana fakkeenyaaf rakkoo nama sanii namuma beela'e kana eenyu akka beela'e nama akka hundarra hin beeka waan ta'eef yoo ammana Adde Rashiidatitti uummata kiyya naa gargaaraa jedhe achitti gargaaru mana makiitii yoo jedhe achi gargaaru yoo mana mililikiyyu mana mubaarakiyyu yoo jedhe achi gargaaru lakki hunduuyyuu hin ta'u uummanni kun hawwata abboota kiyya akkuma kalee an sagalee isin taa ture isin bira dhaabbataa ture haadha abbaa kiyya narraa beela'e koottaa mana kiyyatti naa gargaara yoo an jedhellee ka Oromummatti amanu ka namummatti amanu naa dirmachuu an akkas beekalla jechuudha. Isinii galeem ila fakkeenya kaasa. Kanarratti mootu Adde Rashiidaa na amane dhalataa xiqqoo mandoo ta'ee na amane tokko isaa kan dura dhaabbatu hin jiru waan an jedhatti. Akka amareen gadda mucoo xiqqoo ijoollummaan ta'e ijoollee Harargee Ameerikaa kana keessatti xuuxxoo horii minaamin dhiira kan jedhe kun kabajaaf kun sodaaf dhalataa xiqqoo mandoo ta'e tokkochi na dura dhaabbatu. Nuti akkuma durallee jenne maakiin mana nuubanti ilmooteenna intalatiyya amaanaa haraabaa na kennatte haraabaa isiitu beelaa jira maakiin mana nuubanti galti irratti
Akkaawuntii kiyyarratti walii qabama waan arganne uummata kiyyaaniin kenna allaqa. Kana booda fallaxay qorraxay ka jedhu yoo jiraate mana yaalaa dhaquu danda'a jechuudha. Abbaa fedhe maan taane abbuma fedhe sheeka abbaa fedhe maan taane even feemata asirratti sheeka fedhe qeesii fedhe maan taane dhufeetiin mana makiititti uummata isaa gargaara abbaan fedhe jechuudha. Mana makiin hin banti hin dhufa taap godha atiyyuu maan taane adda rashiidha. Mana makii banna yoo giftii kennuu barbaadde akkaawuntii kiyyara kennita mallaqa yoo barbaadde leelif kaashaappii hin fudhatta uummata keenya bira dhaabbatta allaqee kanaan ala girri biraan hin jiru dhimma biraa keessa nan buusin poolitikaa adda addaa opereessan poolitikaa sadarkaa Fayyaa ta'e dhaabbata yaada tokko kennatti wallaahi si jaadha bu'i dubbii tolchite namuutuu mana isaa eeggatudha. Rakkoo miti Oromoon gurra qabdu ni dhageessi mana kee eegi gaafa mana biraatitti manni ibiddi bu'ee mana isaanii eeggata. Warri immoo jidduu tana dhaabbadheetiin addaan dhoorka jiru nurraa dhaabbaddaa ennaan awwaan biraas itti ni da'u. Galatoom. Uummata akka rakkoo qabu ka mana makkiitii fi mana asliititti hin gargaaru jedhe birri isaa fudhatee maratee rafuu danda'a. Uumaa rakkoo qabu. Hin jiru akkas jedhu kan saba kee kan hin jedhiniin hin jiru namni akkas jedhu si bira dhufan ati taanaan makkii taanaanis bira dhayina Oromoo bira taanaanis bira dhayina galatoomi haqalmaan siniin jaa itti fuufi uumaata akkallee wanni sodaatan hin jiru. Amma nu gargaara gama karaa lameeniinu gamanaanis gamasiinis Oromoon mana ni qabdi mana keenyatti hoottaa nu gargaara jechuu jiru dhume karaan anillee dalaga viidiyoo nagayetti. Politika masadaqaa kana dadhabe amma adda Rashiidaa fi bara Mubaarakaadhaaf abbaa haadhaaf ilma turaniyyuu maachi waliin gorfanne amma mee anaa kana maaliif mana rabshaa mana kiikan ani gasti marratti yaadan kennatina waa balleessullee waa tolchullee ufumaa dubbadha please ta'utu bakka nama walitti na kakka'ina hin jaaladhu amma adda Rashiidaan tun anaafillee nama galataatti wallah mubee wajjin saahibummarraa jechuudha gaafa maadariin tiyya dhukkubu mubee irratti 50,000 na ergite lakkoofsa kiyyan qabdu nama gaarii baay'ee wal amanan baay'ee wal kabajan wallaahi birrii 50,000 birrii Itoophiyaa 50,000 Mubaarak irratti na ergite abbaa ilmaa haadhaaf ilma wal gorfadhaa please ani dhimma haadhaaf ilmaa keessa galuun barbaadu ani keessa galuun barbaadu Mubaarak fillee rabbi si haqa jechuudha like that an kiyya shari'aan zaahiruma kana an shari'aan kiyya zaahiruma kana kida أنا ما في كده أنا كنا الليل هذا رشيدة thank you so much بتأمل نمي ودش سيجالة نسيكا بجا كاشتي تينا تورا كندا أما هذا رشيدة تنبر أنا قاعد في مبارك سبونسر تأمله يتطور بانتوكو mana mubarakira gasiisaa irratti yaada gadataaf bulte guyya tokko komanne bar araarama ammallee wallaahi biyya kana keessaa baasuuf mucaa kana wanni atiin godhiniif gaarri atiin seenin hin bahin hin jiru ammallee rabbi si haa qajeelchu ilma kee kan guyyaa ijaandaa ijoollee fuudhee wannoo jedhu kana wallaahi ani amma namni ka shira jedhu kana wallaahi naan galu bar ka ammaa zileen shira nutti shira jedhu kanaan wallaahi narratti hin qabamta abbaa feetee taate abbaan feete yoo taate ana abbaan fedhe miliyeenara yoo ta'e abbaan fedhe yoo keessaa deemee Ameerikaa Kanaadaa deemee dalagaa tiyyaa miti sun bar shuqula kiyyaa miti wallaahi hin qabamu waan akkasii wallaahi rizqii tiyyatti asiin uminiitti amana qadaratti amana anamma takkaa nam diyaasbooran sponsora siitaana jedhee waa'ee kiyya mari'ata hin jiru manuma kiyya kana dhufe hin jiru diyaasbooran tokko na argaa jirta mubee kana as keessaa baasuuf mari'ataa turan abbaa abdii as keessaa baasuuf mari'ataa turan anaaf jarrillee biyyuma baqaa keessa jirra sini galee rabbi as keessaa nu baasu hunda keessa qadaratti nama amanu by the way kanaaf jallataa keenya rabbi nu haa qajeelchu ka qajeele umrii nu haa dheeressu wallaalaa keenya rabbi nu haa barsiisu jamiilan takkallee kun akkatti gastii ergataa jirti haadha qabeenyatti ani biyyarra birrii qabdi fuudhu bada haftaami
Leenco mangisti hirda. Fuudhuu namittiin kun arsiidha yaani. Mannaa taachu. Eenyu tol harkise. Halo. Asli lakki taa'e narraa lakki taa'e. Wal fuudhu Lakki mannaa asli narraa taa'e. karaa nama ilmoota narraa ta'u dhabe. Galeqa. Bakka biyya gale bakka yoo akkas taate asli. Kophaa jirta. Ma Matuun arsiidha jedhan haadha qabeenyatti baay'ee haftaa miidhaan walla. Badaa galee fuudhu. Bara maatii osoo Kottu natti galee. heerumte qabeenyi kee dachaa dabalaa deema because ati birrii Dabalaa qabda deema. ani feemasiidha. Eh. Dhagayi ati hojiillee dhuunta. Egaa ati qabeenya qabda an feemasiidha. Waan babbareedaa konkolaataa babbareedaa kana oofaatuma si al naannaa qabeenya kee beeksisaa deemnana dhufee sirraa bitata. Moor qabeenyi kenna guddataa deema jechuudha. Moor. Guddataa deema sirriidha asli sirriidha. Indeetti Hin yaada dabala. isaadha. Ay tasmaamtoኛል jedhee bar tasmaamtoኛል. Hassaabni bareeda. Hassaabni bareeda. Bakka yoo lafa jiraatte walaaduu dubbifnu. Bakka wal dubbisna rakkoon hin jiru. Mansuuriin waggaa baay'ee gaafataa ture baraan shuugarmaamii Oromoota kanaa barbaade yaanii ture. Mansuuriin jetta mansuuri No si jechuun barbaadu dideere. Akkamiin natti warra himuu deebi'ee- dhabe ana waggaa baay'ee firiyyaadha yoo xiqqaate waggaa 16 akkamiin natti himuu dhabe. Warra liivilii kee jiran wal geettan caalbaasii garaagaraa irratti minaamina walitti dhuftan na agganan yaani ture. Laaliin waanya jechuudha inni hagaadhaa natti hin himne. Natti hinaafinna. Hinaafinnaa laata. Jarri lamaan yoo wal argatan qabeenya kana hin guddisatan jedhee hinaafe jechuudha argite asli. Hin gaafadhaan himi. Bakka innis maammaale. Wal agarra bakka nagaan ture adda guyyaan kamisaa cufuu fi amman. Bakka cufi nagaami ofii. Nagaa walla. Na egaa waliin deemna. Araseera. Ciao bakka guys. Kamisa gaarii.